isii osoo hin taane jaalala isiitii fi akka naa waliin illee turte namni arguudhaa fi akka isaatitti akka yaada isaatitti namni ittiin dhiyaatu jedheeti beeki eega naa wajji argee meebi namni ittiin dhiyaatu jedheeti. Dhiirri odoo isiin amma laal amma kabiraatii wajji ciiftee shaaworii galuudhaaf galluftee yoo achitti arge hin dhiiftu dhiirri. Shaaworii galuudhaaf kabiraa jalaa kaatee bar hin dhiiftu. Dubartiin illee akkasuma kabiraa waliin ciisaa jiraate achi yoo barri malatee shintibeetii dhaquuf fincaaniin gad dhufe jidduu tana yoo waan biraallee godhuu dhabde dhungatti. Amma gara laafuun silaasi ficcisiisuu fedhaa wanti ati balleessite ayyee. Amma dubartii maa fuudhattaniimi oduu namni miidiyaa irraa fudhiisa wakka baadhiisa waan dubartii furuu nama dhoggo ijoollee lamatu wajji gala kun mana kana gala sun mana san gala okay halkan guutuu du'aa'ii godhaa bulansa wajjiin kilaasii sanitti hin bariite gurbaan du'aa'ii godhaa bule kun afaan lulluqachuu shintibeetii seene kamana kana aamin jedhaa bule sun hin dhaqee ulaa dadhaye yoo nulaa dadhayuu mucaan lulluqachuu shintibeetii seene gaa eessa jirannaa shintibeetii seene jetteen itti ol seene bar ollaa bar oduu miti bar kabee mujaan kazaa bኋላ yoo inni lulluqatee deebi'uun illee du'aa'ii godhutti jira eessi mee rabbii jedhaa odoo mucaan sun hin barbaadu jettu gurbaan sun lulluqatee tas deebi'uun danda'u hin ta'u gattaa hin ta'u domaasiin jettu lulluqatee tas deebi'uun danda'u. Kana siin jedha bara matiin tala ol darbite kanarratti ati yookaan naa waliin turtee namni biroollee argu ol darbitee miti kana siin jedha bara urjii laali. Akkamitti fuuna dubartii akkanaa dubartoonni hunduu akkanuma akkamitti. Urjii laal nama nu beeknu ho'iiti tuyyuu jedhan laal nama nu beeknu ho'iiti tuyyuu maal godhedhaan jaartiin hojiirraa dhufte jedhan hojiirraa dhuftee mana ola seentee kasalli mana keessan jiru kasalli jiraannan kasalli mana keessan jiru kasala fidii koota shiisha harkisoodani kasala fidii kootto jedheen jedhan kasala fida jettee kaatee gabbuute gizee gabbuuta adda adduraa chee gootee ol dhufte gizee siini gadi bari dadhoofteetiin itti dawwaltee silkiin kaafne ol dhuftu ka duraanii fireendiin kun doorettaan tullaga jira abbaan manaa gubbaa jira agana ol dhuftee gizee isiin gaddeebitu amma reefuu barrii baratee ula seena jedhan inni aganatti kasala bitee deebi'aan dhufa ishee jettee kaaniin illee bira galluftee kasala bittee kaatee achi ol deebite gizee kasala bittee kaatee achi ol deebitu jidduu tanatti gortee kun ka gubbaa kasala bittee waa bibbittee dhufti naan eedda tanuma ol gortee mana kanaatitti qab jette kanaa wajjin ta qab jette kasala kana eessa keette beetta darajaa gubbaa keette jedhan darajaa gubbaa keette mana ola seente kuuniin kiyya maal godhane akkuma gara laafa unu jedhe du'aa'ii godhee erga keessa booda feestaalii abbaan giddii gurguru sana isaan saniin du'aa'ii godhanii fuudhee feestaalii kana eessa kaa'ee gabbaasee kasala isii kana keessa kaa'ee dhiise. Kasala kana keessa kaa'ee dhiisee fiti isiin shindee jennaan inni kasala kana fuudhee achi keessa kaa'ee dhiise achi kaatee maal goote dhiqattee kaatee afaan dilluqattee kaatee kasala kana fuutee bakka ol bahee gaddee baay'etteeniiti. ol kutte kasala kana fudhattee kasala kana fuutee ol kutteeti kasala kushiina kaayina shaaworii galuu hedda kasala kana kaa'ee jettee jedhan abbaa manaatiin. My good nyaadhamte. Gizee asii kasala rakaa'uudha feestaalii kasala kana addaan banu abba guddaan achi keessa. Mana ta'e ol fudhamee kushiina keessa lafa dha'e. Wallahi ol fudhamee kushiina keessa lafa dha'e jedhan. Achumatti bakka lafti marteeni jechuudha dhiinni garagalee. Dhiinni kun nafsima dhiinni garagalee lafti marteeni lafa dha'e jedhan. Achumatti kaatee warri ijoolleen saaloonii jirtu madalanii gizee fiidanii itti dhaqan inni galabbatameera homachi afaaniin garagalee achi fudhanii mana yaalaa geessanii qorannoo tarteen kakuu tarteen. Isiin illee sapiraayizii taatee iyyuu waan iyyuu beektu. Qorannoo tarteen kakuu tarteen lammuu deemanii dhaqaniitiin kushiinaa seenee namni sun kushiinaa seenee akkana ta'e jedhanii gizee kushiinaa seenaniitiin cheek godhanii adaanni san arge. Lamuu giddiidhaan tumanii ijoolleen laalkaa tumanii giddiidhaan
إمي وانا أرجع سانجراني شكّي نمني بيك إذا أجلس ولا في اتخاني بود لمو إذا هن سيسانا كمان سانجا إرجعني فيي ده بود تربي بود يجي قال أي إننا ما كنا ريما إننا اسم مال فود أمتن أنا قلني قابلنا تتابع نهمان فونا يروتن اسم مال تسم فود سوين لا جارتي كبر أنا برجارتي من هو أنا برجارتي كبر أنا كسيتوني وأنا في بودين رام فدا بالبلا كيسان نيرجي بكانا في تسايبة أنا من جيما أوكيش حبيبتي أنا ملالي هذا فاتي والله بالله يكاد سجارة ربي بقى كانت تهابوسو والله وما تفيد سيتا أني قال لي سيقول هذا فاتي وما فيد سيتا حبيبي إن شاء الله تكفى جابتني شنال تنجرا أوزو شنال مليسي خير ملكي هاتي فاتي مالي ركبت بيجي أنا كيست والله صليم كده ما كنت الليل يوم نقول من قوفيك يعني هو يديتي أمانوتي إنو ما هندلو يديتي والله أفسد هذا كانت أفسد هذا فاهمني كده والله بالله كتاب للنبي أنو ردين جتونا مسجد كيسة دكتة جوابه أنو ردين جتونا مكانسي جتونا وسوجة لا كلام أفرقمتي شنفة سنتي ونجتي ودوسيتاتي منات دتافين بيك وبسان قبض منات دتافي سر الرامول كتاين بيكا سر الرامول كتا ودوسيتاي هيا إنت لا دوبرتي دا نما تو كنتاني دوبرتي جها الرامل لك نياته إيرا جديدين كوچه دابين نفاي نا إيجاچو دبني غافا دراتا كاوجته تكما بيتين أنسين دوبرتي جها بكتا كمل الرافيو سانو كما كودن دبي يجو الراسان كندا قدك Oromo ummata tuyyuu bakka buusee na ergate shimallis abdiisaa kana bakka buusanii ergatan mootummaa naannoo Oromiyyaadha nagaa haalabsuuf gara biyya ummatatu bakka bu'ee ummanni Dubaayii na shoomate kennaani gara biyya gale sarsuuriin bakka hundaa mudhatti bakka hunda keessa wulli qiyyattiisanii jedhanii haa wulli jedhu akka sarsuurii haa fiiguudhaaf ergani malee ummata kamituyyuu bakka isa buufateetiin isa ergate muyyattiin dhugaa qabdi amma waraqata ofii sirreeffatte yoo intala taate bakka inni gayatti sadii isaa irraa mursiiftee funyaan gubbaa keessiftiiti yoo intala taate jechuudha dayyuusa bintul hijaabi tama fuula hidhatteetiin akkanumaan argamaa fi zoortu yoo taate dhiiga ofiisan gatatteetumaan jedhifte amma isiin mataan isiitu kafiila waraqata qabdi waa hunda qabdi sagalee isaa sanii fi viidiyoo isaa sanii fi waan inni dalage san hundaani allayyaa isa buusisiisuu dandeetti ragaa harkaa qabdi ragaa guutuu jechuudha bakka feete dhaabachuu dandeessi amma argite haati faatee waan gootu jettani namaa wal barsiisee waa hunda dalaganii fi waa hunda godhanii fi itti aansee ammoo hattoota miidiyaa kanarratti Dubaayii waa hatan tane nu wanni saaxilluuf maali beekta faaffii yoo nyaattamtee faaffii yoo nyaati mallaqa faaffii deebisuun hin dandeenyu miti urjiin itti aantee hin nyaattamtu namni tokko isa dawwalee heloo jedhee mallaqa akkanaa kana naagalchi hin jedhuuni ta inni nyaateef tan inni dalagellee tama gaafa duraati malee ji'a itti aantutti hin tartu saniif jecha mudhii kenna gadi hidhannee saaxillaa asirratti gaafa asirratti saaxilleef suuraa isaatiif aayidii isaa ol baafne maqaa isaa ol baafne mallaqni biraa kan nyaatu hin jiru hin badaa jechuudha. Kana booda namni mootummaa kana foo dhaabbattan ni badduu jedhee Shimallis Abdiisaadha. Ni badaa jechuudha. Kaayyoon kenna kana malee. Geeffattee. Kaayyoon mallaqa nyaataa biqilchaa isin jechuu barbaadeeti. Badaa nyaata geeffadhu sitti himaa. Akka dubartii Oromootitti. Akka dubartii Oromootitti dubartiin kenna jaalattee jibbitee tokkoffaa nama haqquu malee hin jaallattu lammaffaa dhiira shallee malee hin jaalattu lama jedhe okay yoo amanteef dhiistes namni ndawun birrii guddaa irraan galchan warra birrii namaa nyaatu kana sii ta'uun fudhataa jedhuun dhiista lammaffaa wanni faaten keessattuu faaten imaarat jala yaatu dhiira shallee dubartii yeroo takkatti irratti hin deebine malee kalamata itti deebi'u hin doobittuun gortu qabat Sushaa amaluma kenna bar lama jedhu amaluma kenna bar amaluma sitti ma amale mafaateti baranillee amaluma faate sitti maa jira waa amala nama tokko waa amala faafii waa amala urjii sitti maa jira waa amala kee sitti maa jira akkuma dubartii dimshaa sitti maa jira dimshaa akkuma sitti maa jira kan biroo laali awwanni miidiyaa kanarratti nama jechuun hin jiraame nama birrii nyaata sila akkasitti natti tola
osoo akkas godhanii maaliif namni nagaan hojjetatu waan gaariitti baasila kashuu isii dalagoon ho'aa deemtiif garuu immoo amiidhamu yoo dhugaatitti hime shamarran masanii akkamitti jedhi warraatama baabaa Nuraddiin akkas gootami wallaahi billaahi ijoolleen isatti argitoon tokko lamaa miti Buqqee asirra gad deebisa kaan mor dhuftee himannaa moo waggaa tana dhuftee na himattimi gaafa isin dhuftee na himatte bilookiin gasii gubbaa baasan bilookiidhaan mana aslii yoo dhattee himatte mana reedii dhattee yoo himatte itti seenee achitti ibiddatti qabsiisa laal ibidda bakka biroo hiri dhufti ma rabbi waliin nu fida amma shamarran ulfooftee dhuftu tana maal jedheen beektaa beerri asirra gaaf ulfooftee dhuftu wanni gara na nyaanneef gara laafoo maal jedheen dhiira bira dhattanii hin ulfaayinaa ofirraa eegaa laalladhaa amma dandeettanii jaarsa halaala godhachuudhaaf jaarsa halaalarraa ulfaa'u mukuraan jedheen hin ulfaata kan nyaata ruuziidha zayiti jira mana keessatti biizaa bargarii sambuusatu wantoota susukkaara qaban kanatu jira hin nama hohoo isaa dhugaadha obsa namaaf hin kennu ka fayyadaman kun intarneetiin nasaadha ifaan mana keessaa kun fagag nama godhe uutaalim susuqumam nama godha oobarii yookaan namatti dhufu taaten jedheen gizee baatanii dhiira bira dhattan faarmasii irra goraan jedheen faarmasii irra gora jedheen an ulfaa'uun barbaadu jaarsa kiyya bira deemaa jira kiniini jedhi gaafadhuuti argite yoo afaan hin beenne jedheen laal garaa akkana godhiiti an hin barbaadu kiniini barbaada jedhin jedheen doktorri sii kenna bishaan ayilaandii takka harkaan dhabin jedheen isa bira dhaquu kan kee gizee arragaggata inni taaksii keessaa si fuudhuuf achi as deemi osoo bishaan birrii taaksii hin kanfalin qola keessaa baasii afaanitti darbadhuun jedheen burcuqoo bishaan burcuqoo gurcii takka irraan gadhugi taaksii irraa gabbuu hin jedheen yoo oovarii dhufe ma digalee afaan dalagee wanna tamma jettu kunuundi wallaahi billaahi dogongoraa fi rakkoo guddaa nutti fidee dhageeffadhu agati gorsa kanan kennin agati waan kanan dubbatin ijoolleen teenna jechuudha omaka kiyyaariif qubaa kana fayyadamaa turte garuu agati Muhammadoo bira hin deemina akkana godha akkas godha of qottoo baattee kana ijoolleen maal fidde beektaa ati bar nu jeefte ijoolleen tokkoffaa muka shaakushaa si erga lammaffaa xaarmusii dhugaa sadaffaa haayilaandii bishaanii kana hunda ofitti sakka weega ijoollee manatti teessisee dalasiisee jettee gorfitee ijoolleen doomsi jammaru waan guddatoo yaabdati wallahi wanni kun isin amma go isa haayilaandii dantaaf fidhuuni wallahi urji yoo soba jettee na heeyyame keessan si ergaa kana hunda isaatu jechuudha. Habiibii kiyya dhageeffadhu kushaaf xaarmuzi illee akkas godhi jedhi isinuma kataaman gootee jaalala kan dhageeffadha bar dhiiruma ta'e tana dadhabaa bar Muhammad konkaa jiruun harkaa badde kana bar maal jedhasi gara laafoo dhageeffadhu gaafa isaan bijaamaa uffatanii akkana godhatanii haasayan ish jaalalan beektan dhalaan amaaraa akkana taate dhalaan amaaraa akkas godhatti osoo dhalaa amaaraa taate mee rabbi jedhi gara laafoo rabbi dhugaan waa dubbisu dhiirri teenna keessattuu tan Dubaay biyyoota Arabaa garagaraa irra jiran nama muraasa namni dubartii amaaraa wajjin haasofne namni dubartii amaaraa yookaan ammoo ijaazaa hin buufne jechuudha. Mee viidiyoo dubartii amaaraa takka irraa waraabdanii maa gadi lakkisina kenna caala isin waliin taati maa gadi lakkisina jechuun maqallee mijee tokkoffaa dhalaan teenna dhimma seera sirna beeksitti taate ijoolleen itti aarti takka jedhe lammaffaa si biratti taaptaa godhamte kaan bira deemti kaan irraa kaan awwaaruu raajii saawaaroo fi taadaan rakkoo keessani kaban rakkoo dhiirateen nati bar rakkoo dhiira kenna gaddara deema kanaafoo meeqoo rabbumaan si qabeeti rabbumaan si qabee guut wallahi ramadaan waan dhufaa kanan si qabee Dubaayin keessa hoggamee qayyirtaati afur fi amma sharaffaa karabbiin sitti argu kanaati faatee sitti hin argine dubartii meeqa wajjin ciifti ayyaata rabbii ture rabbiin dilii akkanaa kana hoo dalaydan saaxila of hin baasinaa dhoyfadhaa jedhee dalaydanuu saniif hin himne no wallahi tama dhugaadhaa dubartii meeqa wajjin ciifti shanin jechuun bar shan himu
Rabbi tuyu waan kana dhufan kanaade. Shanni diqqaatti garuu anan mala shanni diqqaatti. Shan yookaan jahani diqqaatti. Ammaan. Kudhanii ol qabiif. Shan yookaan jahani diqqaatti hin jedhee yaada. Kudhanii jaasan keessa ati takka maaf hin fuune yoo takka sunniin hundinuyyuu tan faayidaa hin qabne taate dura maaf wajji ciiftan bar dubartiin takka eega faayidaa hin qabne eega salbaajii taate maaf wajji ciiftan. bagatti gadi fuuka. Fuuloo kakabseet kakadheeman akka gurbaan fooloo kakabseet kakadheema. Ani intala suuraa isirra obsan jechuudha. Jaalatte jibbesiiti miti jaalalesiiti. Maaliif jedhi tokkoffaa durriyyummaa akka ajaa'iba qabdi beeki. Ana bira taate tokkoffaan isin deemtee bakka na fakkaata. Ana bira taate malee durriyyee nambar waanidha. Dhiira kanatti jechuudha. Gin dhageeffatu sitti maa tokkoffaa muta'addab mana kana keessatti sagalee isin dhageetti. Akka rabbi dubbanna laal qabree dhagaa. Ani yoo miidiyaa gubbaa fide waan isii jibbee yookaan immoo shaarmutu jaaladhaa. Isi jadu samnan ini nam nundu habe ku gode male abadan jibbeti mite lamma fa mun jiru bara bebi ke fadu kasi de bisa da ke fadu wani fune da ke fadu ga nuga fatte mira kes diri unda kan dubba batara ira oromo kar hunda bakka bisi dubba da ke fadu bakka na bu fatani de lamma fa moya qabdi intala moya qabdu har kesi kamaste kaduwarti bro simbar bachisu sadafa algarat number 1 oso atu dute jette ko man faja sikaf okay taate sargi datta yanna mana sigela furatan sanisa mo isibbe dage wanni num funef jechuudha dubartiin teena billahi hada faati kala la bo sargi dage gize inni galuma nan jirtu sin ke fadu gala akka nama kawera birana mana beka. Okay, sadda. Kara kabalante akira kan David. Akka jadi. Lamma fa jismi jara kana. Taljiba da tedemti. Tallajatu no. Tarba kana da jirani mi hinqorru. Illigi dayu. Qiyama. Talji Naga wallahi sadda. sadafa. Bakti nage tayla. Dubarti namni kafudu adaba. Bareedum su cala adaba fuda. Adaban qabu. Ada bangkam. Amma ti nama jaalatti haasoo namni jirta. fuudha jibbu inde amma no intala way bar video ol darbe ture bar gara la phone argine Akkam godhuuf? intalo san video ol darbe sarba isi kulla ka taani wal amarani ke jisan kan ol darbe heeruman feetu yoo ati Fichisiisaa samee amma dhiisaadha. Fixaddooti. Ara maal fichisiistan beqa hawaan duraa hojii dabarsee waan ta'eef xiqqoolaa. Haasaa hundee. video ma fo video ol darbe ergite video ol darbe san irratti an won ol darbe fi jibba isi oson taane jaalala isiiti feega isi nana inni sargi daga yannan isi mana badde beta gize inni mana galu mana isi inni sargi daga galu fudhatanii mana jirtu achi gara laafoon aaree video suuraa qara waliin doonedhaan ol darbe maaf wanni ol darbeef jibba isii osoo hin taane jaalala isiitii fi akka naa waliin illee turte namni arguudhaa fi akka isaatitti akka yaada isaatitti namni ittiin dhiyaatu jedheeti beeki eeganaa wajji argee meebi namni ittiin dhiyaatu jedheeti. Dhiirri odoo isiin amma laal amma kabiraatii wajji ciiftee shaaworii galuudhaaf galluftee yoo achitti arge hin dhiiftu dhiirri. Shaaworii galuudhaaf kabiraa jalaa kaatee bar hin dhiiftu. Dubartiin illee akkasuma kabiraa waliin ciisaa jiraate achi yoo barri banatee shintibeetii dhaquuf fincaaniin gad dhufe jidduu tana yoo